Fanna dhageeffadhu gaa ajaati miidiyaa ummanni hattuun akka nurratti ficcaantu liqimqimii gabbaatee tortora keessan dhageeffadhaan jettu hin barbaannu nuti meemma jedhu kun maal siin jedha kamsi godhan bochiftuudhamoo gaddisiiftuudhamoo maali miidiyaan akkanaa maali laal oromoon oggii mammaayitu udduu yookaan dabbaani beeytaami dabbaa abbaani neeyne tuchee fi girrisaa ciniinaa jetti oromo mammaa oromooti qaba usbaalage makmaaksa fokkotaa wasaqa akka isaa kana tolchee fideeti oromoo jeesin jea nama kanaa kana duuba bilisiginaa jechuun rakkoon keelloo miidiyaa maali keelloo miidiyaa jechuun ummata oromootiif miidiyaa dhaabbate moo miidiyaa OPDOf dhaabbate keelloo miidiyaa gizee hedduu rakkoomta gizee hunda arrasmiti gizee hedduu rakkoo uumuu jirta wanni gabbaaste wanna keessaa wal mareetuu qaban yoo rakkooleen jiraatte gabbaasanii yoo rakkoon jiraatte waan keessaa wal mareetuu qaban gabbaastanii fiduun taayyeedhaaf harka dha'uudha moo mooraalii oromoo tuquudhaaf moo maali rakkinni isin qabdannaa himaame waan toleenuuf jettaniif guddisnee isin galateeffannaa dhageeffadhu gaa ajaati maaltu sa'a durbarreerraa sheekha sa'a tana jijjiiree jettanii sheetichee isaa nuufirraa quban qabne nutti ol seene jechuun keessan ni mala oromoon baga gammaddan dheengadda oggiinan amma dura baatii takka duraan barreesse jaal gullicha dheengee shanee nyaattee namni haqaa namni gartee oromoo bira jaalalti oromummaa onneesaa keessa jirtu dhaaba kana keessan turu jaalle gullichi dheengee nyaadhamee wayyaaneen bakka bu'ee guyyaan anjuu girroo kiyya dhufeeti waa bu'ee isa beeytaati bildiqinna eessatti waa waboodhaa beeyte sabbaa kan keetti waa waboodhaa beeytate hattu dhugaa isaanis isin jedhanii dhugaa si gaafatanii jaallicha keessaa bahuu iccitii dura isin biraan geemu isin akkamiin beeytan waboonni jaamaa sun nuti mootummaa laala harka keenya kana keessa jirtila informeeshiinis teeleen isin irraa dawwalatu teenya wanni isin itti teksi gootu gartee hatootu humna teenya mootummaa teenyaati waan ichi keessa jiraatan laala akkatti harkaa qabnaa hoggii jennu kijibaan okay teelee isaan ittiin haasaniitu harka keenya jira teelee san taquxaxarree sagalee isaa waliin haasan dhaggeeffannee iccitii isiniin gaa turre je dhaggeeffadhu bakka tanatti waan takka dubbatuudha ta'a akka hangaasaa Ibrahim sagalee ammaan tana keelloo miidiyaa irratti dabartaleessa live irratti tuqee ture bakka kana dubbata obsaan dhaggeeffadhaa arree isa taga hogguma miidiyuma nuu maleerraa gollichi arra gartee wal seenan jenne amma dura isinii iccitii obbo Taayyeerraa eegalee gubbarraa gad eegalee hanga jala dhufutti isinii barreessaan jirtu ijoolleen badhaadhina miidiyuma nu malee jee miidiyaa keenyas tuqa ammoo garuu keelloo miidiyaan misteeka isaanii kana keelloo miidiyaan gullichi dheengeedhaa ka jiru keeniyaadha sagalee keeniyaa jirtu keelloo miidiyaan ameerikaa irraa yoo itti bilbilee haa godhuu hin danda'u qilleensa irratti sagaleen sun akka gartee already sagaleen sun jirtu dubbataa ture dubbata haasaa kana keessatti mucaan kun usi dhaggeeffadhu akka hangaasan kaleessa sagalee san dhagee already jiru jechuudha san dubbata. Kunoo sagalee konverseeshinii telefoonaa kakalee kabajamoon Dooktar Hangaasaan isinii dhiyeesse isinumattuun fudhanne uumaa quban qabdalla. Sagaleen konverseeshina isaan taasisan kun hangaasaa Ibrahim hin dhageenye yoo dhageellee maddi qabee dubbate malee mucaa kana wajjin saahiba waan taaneef sirriitti beekaa sagalee harkaa baatee jecha kana dubbate as gubbatti. Dr. Hangaasaan kaleessa ho'itaa isee tuquminaamin konverseeshina keelloo wajjin gullichi dheengeedhaa godhe kana jechuudha adeema jechuudha. So warra OPDOtii wajjin nama hidhata qabu abbaa fedhee maaliif qabsoo Oromoo keessa ta'a? So amma iccitii baasee jira. Iccitii guddoodha baase Buttaadha. Konverseeshina godhamee jee keelloo miidiyaan akkamii waan keelloo miidiyaan akkamii? Takkaawoo gullichi dheengeedhaa keelloo miidiyaan dhiyeessuun qabu gullicha dheengee ta duraan duraa kophatti keessaan araarsuu danda'uu qaba ture. Haa ta'u ammoo dhiyeessee jira ammoo garuu ummanni akka walitti bu'uu barbaadan hooggansi ni jijjiirama dhugaadha hooggansi jijjiiramuun ammoo qabsoo baallaa hin miti hooggansaa jijjiirame gaa bakka rakkoo qabutti gullichi dheengeedhaa akkamitti keellootu hangaasaa faa dhageesse moo sagalee sana dura konverseeshina kana moo hangaasaa faatu moo gullicha dheengeetu dhageesse kunis gaafina ta'an.
laal Oromoon hoggii mammaayitu hudduu yookaan dabbaa ni beeytaami dabbaa abbaan hin eeyne tuchee fi girrisaa ciniinaa jetti Oromoo mammaaka Oromooti qabata. Usbaalage Oromoo waan akkanaa takkaaf maakmaakne wushaa maaliif akkatti xiyibdi rabbii keessanii yaada. Oromoo irra kaa'uu barbaada maakmaaksa fokkotaa wasaqa akka isaa kana tolchee fideeti Oromoo jeesiin jea nama akkanaa kana duuba bilisiginnaa jechuun ummata halkanii guyyaa ummata Oromoodhaa kana arrabsu. Oromoo jee maakmaaksa Oromooti jeeti hudduu maarree ummata wasaqa akkanaa kanaatu ilmaan Oromoo kanatti taphataa jira jechuudha. Ajandaa jara kanaa fuuteeti keelloo miidiyaan asirratti nuuf dhiyeessuu barbaadde jechuudha. No, keelloo miidiyaan misteeka daleeydanii jirtan dhiifama uummata gaafachuu danda'uudha qabdan obboleeyyan kiyyaan dhugaan isinitti hima. No, annoo jeetiin jira gama kiyyaan. Keelloo miidiyaa rakkina maalii qabda? Taayyeedhaaf harka dha'uudhamoo? Mooraalii Oromoo irratti tarkaanfachuudhamoo? Maal rakkinni keessan? Namni waan xiqqoon jiraattu keessaan wal mari'ata malee gabbaasee akkamitti waan akkanaa fida? Maal rakkinni keessan? Nuti dhaggeeffadha kan nuti itti walii galuu dandeenyu, kan nuti itti deemuu dandeenyu haqa uummata Oromootiin malee isiniif galaami haqaan malee burjaajiidhaan karaa tokko deemuu hin dandeessan. Karaa tokko jechuudha. Dhugaa Oromoo karaa dhugaatiin baasan malee karaa kijibaatiin uummata burjaajessuun waanuma hin taane. Keelloo miidiyaa har'a qofaa miti gizee hedduudha obsee. Keelloo miidiyaa amma duras wanni masaraa mootummaa seeneetiin sagalee abiyoot kaasaa xamanja fideette halkan akkana guyyaa guutuu si eegaa ollee akkamitti ta'uu dandeenya jenne akkas si eegaa ollee asii waliin mummurtee fiddee dhufte haayyee taate jenne sanis guyyaa tokkos dhageessaami guyyaa tokkos sagalee Jawaar Mahammadiin isinii fideette Jawaar uummanni Oromoo yaadee jira jennee harka marannee si eegne deebistee dhuftee dhiisnee jira waan ta'uu hin qabne saniif dhiisnee jettan. Gaaf tokkos abbaa gadaa tokkotu Jawaar Mahammad akkana qeeqee maal jettanii dhuftanii maxxansitan. Abbaa gadaa sun gabbeeti lakki waan kana hin goone je dhuftanillee dhiifama osoo hin gaafatiin waan sanis bira dabartan jechuudha. Ammoo rakkinni fiddanii interview gootanii maali namni hoogganaan jijjiiramu waanuma jiru rakkinni keessan maali nu ibsuu qabdan keelloo miidiyaa. Keelloo miidiyaa gabbaatanii rakkina kana nu ibsuu qabdan. Gabbaatanii waan kana nu ibsuu qabdan. Keelloo miidiyaa kana haala nuti hedduu xiinxallee jirra. Laalu jirrallee takkarralee lamarree sadii afur laallee. Maali dheengadda burjaajii guddaa fiddan. Akkana seenneeti masaraa mootummaa seenneeti waan akkanaa kana finne jettanii daddeemaa turtan. Haaya jenne akkasitti keelloo miidiyaa nutis uummanni Oromootis walumaan arrabsamuu turre uummata kijibaa uummata burjaajaa jennee Oromoo dhugaa qabdi. Oromoo dhugaan dhiinisii dhangala'aa jira. Kijibaan bikka takka deemuu hin dandeenyu, bikka takkas gahuu hin dandeenyu kana beeka. Burjaajii akkanaa dhaaba. Dheengaddas guyyaa moo isin goofandamii walii qabachuu barbaaddan. Dheengadda waan hangaasaan jeefi keelloo miidiyaan godhe takka dhufte hangaasaan mataa quluu kana mataa baalzinaa waan inni jeefi keelloo miidiyaa jee waan takka dhufte. Akkamitti yoo naan jettan akkasitti goofandamii banattanii hangaasaan maal jehee miidiyaan kuni amma booru gabbaaniti diyaaspooraan duraanuu goofandimii wali guuratuudhaaf akkanatti iyyanii jiran waanuma hangaasaan mataa quluu hangaasaan mataa ciqaa sunillee namni ta'ee ciqaciqiin kuna ciqaqqatii gaaf takkollee dhiqatee hin beene sunillee akkasitti waan inni jee isin ganama gabbaatanii dhugoomsitan ganama gabbaatanii goofandimii banattan ani maakiin ni kijibe. Hangaasaan goofandimii baafatu banatan deemanii je isin gabbaatanii goofandimii bantan moombanne bantan maali rakkinni isin jiru isin maali dhugaa Oromoo irratti tarkaanfachuun maali rakkoo teessan maali rakkoon ምንድነው ችግራችሁ? ሃይ ኦሮሞ ጢቅሾ ኮቴ ዮ ወልራ ጨብጤ ገባተኒ ዱበተን ጀቹራ ጢቅሾ ዮ ረኮን ጅራቴው ገባተኒ ምንድነው ማለ ከነቲ ማሊ ጀርጀሩን አከቲ ቢከተከ ገው እንደንደሰን ኪጅባን ኦሮሞኒስ ቤኩ ቀብዲ ኪጅባ ከይሰን ከነ ገባተኒ ኑሪብሱ ደንደው ቀብደን ኬሎ ሚዲያ annamni fedhe akkana jaalatanii fi miti kan kanaaso dhugaawaan irra ga'ee fi naasa'u takkarallee lamarree sadirree Oromoo burjaajessu jirtan gizee meeqa guutuu Oromoo burjaajessu jirtan takkarra lama sadii afur shan
Maali rakkinni miidiyaan kun gizeen haaji xiinxaltuu maakiin gizeen gadjee xiinxaluu gizeen gallaaluu gizeen gattaa'u miidiyaan kun miidiyaa Oromoof dhaabbatee moo miidiyaa taayyeedhaaf shubbisu jiru dhaggeeffadhaa warri OPDOtis yaa caccabtuu OPDO yaa laqaaqaami warra qabalee keessaa dooktorummaa fudhate warra mazzagaajaa keessaa qabaluu dooktorummaa fudhate na dhaggeeffadhaa yaa laqaaqaami ganda keessaa na dhaggeeffadhaa isinitti hima waraanni adda bilisummaa Oromoo yoomillee ta'u arras borus waan takka if dura malee if duuba hin deebu. Abbaan fedhe burjaajeessus hin danda'u. Abbaan fedhe adda facaasus hin jiru. Walii galtee ni qaban. Walii gallee deemu jira. Arras borus abbaan fedhe baga gammaddan Oromoo. Baga gammannee jaakaa buttaa hudduu buttaa kana hattu leeba. Waan akkanaa kana nageessanimi burjaajaa akkanaa kana ifirraa ilaaluu qabdan. Namni amma keelloo miidiyaa akka maakitti gabbaatee ibsa baasu ibsa tokko kan nu qabda. Wanni kana goote maali? Yoo rakkina Oromoon xiqqisho walitti mufatte ati maal ba haqa himaa keenya gabbaatee himta jechuudha gaati yaa haqa himaa hey maal akkanni Oromoo walis seensisu tokkummaa diiguu kana yoo dhuftan annis mammam war indageenyu waan akkana walit diiguu fi walis seensisuu yoo dhuftan saan saa qabsooti saa waboo bira dhaabbachuuti saa waboo jajjabeessuuti saa ummata Oromootti hamilee kennuuti akka miidiyaa tokkotti jajjabina ummata Oromoo bira dhaabbachuu hamilee ummata Oromoo eeguu dhugaa Oromoo baasuu hattuu fi gantuu salphisuu miidiyaa nuti qabeenu hattuu salphisuu dhagabbaasee warra Oromoo ajjeesee ganuu jirurraa gabbaastee salphisuu malee ati jaala keenya fiddee burjaajii uumuun waanuma hin taane rekeelloo miidiyaa kana waan hin taane kun waan gocha isinirraa hin eeggamne hin godhina keelloo miidiyaa keessa ani gizee 2 3 4 arkeetiin jira keelloo miidiyaa keessa seenanii jira wanni seenanii jiran wanni seenan saniifuu keelloo miidiyaa ija diimtuudhaan laallee nama san keessaa baasuu qabna kiyyaa dhaggeeffadhu nama achi keessa seenisan baasuu qabda keelloo miidiyaa akkana waljin deemnu akkana karaa tokko deemuu hin dandeenyu miidiyaa ummataaf dhaabbatu ta'uu qaba miidiyaa rakkina ummataa himuu ta'uu qaba miidiyaa dhugaaf dhaabbate ta'uu qaba miidiyaa tokkummaaf dhaabbate ta'uu qaba miidiyaa kaayyoo fi karoora qabu ta'uu qaba miidiyaan tokko miidiyaa hamilee ummata Oromoo eeguu qaba miidiyaa tokkummaa Oromoo cimsuu qaba miidiyaa ummata hunda ija takkaan laaluu qabu malee asitti fiddanii akkamitti akkana waliigaltee maarree mitirqoo hey inta ureekun waan taayyeen fedhu waan OPDO'n halkaniif guyyaa marattee qabnee waliigaluu didanii uummanni Oromoo kaabaa fi kibbaan waan isaan godhu jira kana hin jaalanne uummanni Oromoo akkana waan taayyeen ganamaa fi galgalaa fi hirriiba dhabee waan inni hirriiba dhabee itti barreesse harki isaa iitee harki isaa akka qomaaxatti tortoree kana isin gabbaastanii miidiyaa ummata Oromootiif dhaabbate jennu irratti waan akkanaa kun baasuun hedduu qaanyiidha. Hedduu isinirraa neenu nuti miidiyaa ni qabnaaf teenya. Miidiyaa sabaaf dhaabbateef teenya. Miidiyaa dhugaa ummata Oromootiif dhaabbateef teenya malee miidiyaa OPDO harka dadhabuu fi OPDO nutti gammachiisuu fi ummata hattuu fi gamtuu nurratti akka ficcaantu nu goosisu hin barbaannu nuti. Okay? Miidiyaa ummanni hattuun akka nurratti ficcaantu liqimqamiin gabbaatee tortora keessan dhaggeeffadhaan nun jettu hin barbaannu nuti. Sini galeemi yoo rakkoon jiraattee silaa rakkoonuu jiraatte keessaan waliif galuu keessaan wal gorsuu wal ta'uun osoo jiru keessaan wal mareetuun mammarii jajjabaa jira. Hayyoota jajjaba qabna keessaan wal mareetuun osoo jiru wanni gabbaasanii qoshonshora dhaggeessistaniif maali isin? Mee kam turte? Mee majarukum maal siin jedha kam si godhan? Bochiftuudha moo gaddisiiftuudha moo maali miidiyaan akkanaa maali? Moo akkanumatti nama kenneedhaaf interview goota nama kenneedhaaf. Awwalu interview goonaa arra hunu hoggana dhaabaa ka ture nama guddar kannee
yeroo cover godhuudhaaf yeroo firaa cufuudhaaf interview goonaa akkasii yoo audience live namni nu laalaa guugartee golcha dheengee dhisee namni nu laalaa kana malee isin damage qabsoo Oromoorra wanni kun fiduu laalla jechuudha golcha dheengee waan godheef kabaja qabnaaf garuu arra isarra caaloo dhufe bakka bu'e isaafillee faayidaadha Oromoofillee faayidaadha qabsaa'ota Oromoofillee faayidaadha ummata keenyaafillee injifannoo kana barbaada والله لازم هدون إسني تعريجرا كورومتي هدو عريجر خون إسن راينين ودي كان إسن راينين بينو جزية تكرر لمرة بقى جولي يان جدا بقى وان مدو غونغرا وان مجرو جنيت ما يسمى برا برا يا بقى وما بقى سالبادا هي جنيت ما دبرا جزية ونداو أما تراشي وان قدا إتو وانين أوبيديون ملات عن التي شو رجته في الدني دفون عسيتي في الدني دفون الدولف هذا كيلو ميديا والله العظيم وانا كنا خنا يسن رانينو وانا كنا خنا في دوهين كبدن وانا كنا خنا رأف قصتشو كبدن أكنا ما تقولي